السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشام أركفون وردفتوتا في كبزمتوتا حرزان أورو درجفتو سننجر وروني ماتي كوتان سبسكرايب غوتان غلطوما akkasuma immoo like share gochuun hiriyoota keessanii qooda warroonni maatii koontaane subscribe gochuun akkasuma viidiyoo yoo ilaaltan like godha namoonni hedduun gaafii garagaraa na gaafattan viidiyoo kee jala yoo deemtanii jettan hedduu argattan gaafii na gaafattan deebii jechuudha achuma jala jira viidiyoodhaan adda addaa kanaaf har'a kan hin qabadhee dhufe haayisaadha. Haayisaa namoonni baay'een jechuudha faayidaa isaa kan hin beekne fi kan beekanis kan hin fayyadamnedha. Kana jechuun anarraa jalqabee haayisaa faayidaa isaa osoo beeku yeroo hedduu hin fayyadamu. Sababni isaa dhabeellee osoo hin tahini karaalee hedduun jechuudha ceemuu yookiin ammoo hifachuu irraa kan ka'e. Har'a sitti kan argitan zayitii zayituuna yookiin dhadhaa mankaa tokkoo fi akkasuma ammoo tuyyuu soogiddaa fi sammalee jechuudha. Haayisaa burcuqqoo tokkoo fi aanan burcuqqoo tokko yookiin aanan harjee mankaa lama bishaan burcuqqoo tokkootti kur jalqabaaf dhadhaa fuunee jechuudha yookiin zayitii zayituuna distiitti na'edha. Zayitii zayituunii bu'aa hedduu kan qabuu fi fayya qabeessa kan ta'e qaama keenya dhiiga qaama keenya akkasuma mootuyyuu garaa keenya guutuuf faayidaa guddaa kan qabudha. Akkasuma viitaamin E fi viitaamin E dha. Dhadhaanis akkasuma pirootiinii fi viitaaminoota adda addaatiin kan badhaadhe. Achi booda haayisaa jechuudha karaalee hedduun haayisaa gaafii ijoolleen hedduun gaafataa jiranii haayisaan biyya ambaa jiru haala kanaan jira. Kan biyya keenya keessa jirullee haala qancee yookiin hangootiin kan daakkamedha. Kana jechuun haayisaa biyya keenya jirutu irra filatamaadha. Kan biyya keenya jiru haa ta'u dafee hin bilchaatu. Karaa shorbatiin namoonni kan fayyadamuu fi akkasuma mootiyyuu karaa qancee yookiin mogee adda addaatiin kan fayyadaman. Sababa kanaaf jecha namoonni biyya ambaa jiran akkaataa itti fayyadaman kan wallaalanidha. Shufaana jedhama keessattuu biyya Arabaa keessatti. Isa shufaana jedhamu kana haayisaa akka hansaraa jiru san fuutanii bishaan erga danfee jedhe haayisaa burcuqqoo tokko itti naqxanii bishaan danfasanitti jalqabaaf soogiddaaf zayitii zayituuna itti gootan. Boodasanii haa danfee ufumaan jechuudha wal fudhatu obsaan eeydan. Dhawaata yookiin dabareedhaan wal duraa duubaan kan hanga xumuraatitti viidiyoo ilaaltan isiniif gala. Faayidaan isaa faayidaalee hedduu qaba. Xumura irratti kan waliin ilaallu ta'a. Haalaan margitan kanaan danfee erga inni bilchaatee jennu waan lama qofa itti goona. Tokkoffaa irratti dhadhaa itti goona. Dhadhaa namoonni hedduun aan biyya hin jiru maal itti godhaa dhadhaa akkamii itti godhaa ka jechuun keessa waan hin oolle. Aananis barbaachisaadha. Namoonni aanan hin qabne aanan dirqamaa miti. Namoonni hedduu yoo waa wayii barsiisanii jedhan aanan yoo dhaban maal itti godha ka jedhanii dhibbatan. Aanan yoo qabattan aanan itti godha. Aanan yoo dhabdan dhadhaa itti godha. Asin duras waa'ee dhadhaa barsiisee jira. Namni dhadhaa warii raasanii harkaan baasanii elmatan itti fakkaata. Kana jechuun biyyoota Arabaa keessa warri jirtan zibdaa jedhamee karaalee adda addaatii fi dhadhaan gosa garagaraa kan qophaa'udha. Kana jechuun akkuma warshaan adda addaa yookiin ammoo tuyyuu bakki irraa oomishni isaanii oomishuun waraqas tahee maqoonni isaa garagara. Haa ta'u malee dhadhaalee maashinii raaseedha. Isa zibdaa jedhamu san karaalee barbaadaniin yookiin foolii bareedaa kan qabuu fi akkasuma immoo dhama bareedaa kan qabu fuutanii fayyadamuu ni dandeettan. Akkaataa dhadhaatti yookiin dhadhaa fayyadamaa yoo jennee kan barsiisnu viidiyoodhaan adda addaa yeroo hojjan. Dhadhaa fuutanii maankaa tokko kuttanii keessa buustan. Boodesan illee daqiiqaa 5f haa danfu yookiin wal haa fudhatu ni dhiistan. Kana jechuun shorbichi keessan bareedaa tahuu fi akkasuma immoo tuyyuu nyaata fayya qabeessa isiniif ta'a. Asirratti kan addaan baasee isinii himuu qabu namoonni zayitii zayituuna dursa hin arganne zayitii zayituuna dhiisuu ni dandeettan. Dhadhaa ammoo tuyyuu manka tokkoo fi walakkaa itti godhus ni dandeettan. Akka dhadhaan keessan wal fudhatu faayidaa dhadhaa barbaanne malee amma asitti mi'eessuuf osoo hin taane faayidaa dhadhaati. Boodasanii haala kanaan yoo inni furdatee bareedee jedhee bilchaatee inni wal fudhata foolii bareedaa gaarii godhata. Namoonni barbaadan daa'imaan dhuguu ni dandeettan. Garuu sukkaara itti godhachuunis isiniif bareeda. Shorbichi kun waan hedduuf faayidaa nuuf qaba. Tokkoffaa irratti dhiiga keenya kan hir'ate kan nu deebisuu fi fuula keenya yeroo hedduu kan shushuntuuru osoo hin beekin sababa rakkoolee fi miidhaa adda addaatiin fuulli keenya dullummaa kan calaqqisu nurraa hir'isa. Kana jechuun shamarran keenya hedduun kan biyya Arabaa keessa jiran baay'ee kan waan kanaan saaxilamaa jiran ana mataa koo irraa jalqabee jechuudha. Namoonni hedduu umriin isaanii osoo 30 hin guutiin mana 20 keessatti yeroo hedduu dhiironni dubartiin 20 keessaan baatuu jedhan. Kana jechuun umriin keenya 20 keessa jiraatus jiraachuu baatus abbamaaf rabbitu beeka. Garuu irra caalaan shamarran keenya umrii 20 keessa osoo hin bahin 25 gaafa gahan 36 gara 40 kalaan fakkaatan. Sababa hir'ina viitaamin C, viitaamin E fi akkasuma albuudota adda addaa kaarboon hayidireetii qofa kan argatanii fi sammalee jechuudha pirootiina garagaraa argachuu dhabuu irraa.
Yeroo hedduu hormooniin dubartii yookiin shamarranii nyaataa fi qilleensa irratti kan xiyyeeffatudha. Kana jechuun namoonni keenya baay'ee kan hin hubannee fi akkasuma mootuyyuu gadi fageenyaan waan kana kan tuffatanii yookiin xiqqeessanii ilaalanidha. Akkuma baratame shamarran keenya viitaamin D fakkeenyaaf akka aduu yeroo hedduu hin argatan. Yeroo mana arabaa hojjetan akka nama mana hidhaa keessa jiru hidhamanii dararamanii kan ta'anidha. Kanaaf yeroo hedduu viitaamin D kan isaanirraa hir'atuu fi akkasuma mootuyyuu hedduu qaamni isaanii barbaachisaadha. Akka fakkeenyaatti rifeensas tahee kottee akkasuma fuula keenya shuntuuraa fi diriiruu kan irratti gahee guddaa yookiin shoora guddaa taphatudha. Kanaaf wantoonni nyaata tahee karaa naannahaatiin fayyadamnee hanga takka bakka buufachuu ni dandeenya. Yeroo hedduu jechuudha wantoota kanarratti baay'ee kan barsiisuu fi akkasuma mootuu irratti kan hojjedhu. Namoota keenyaaf baay'ee kan hin galinii fi akkasuma kan galeefillee tuffatee xiqqeessee kan ilaaludha. Garuu har'aaf isinitti fakkaata malee boruuf wanni kun hedduu kan isin yaachisuu fi isinitti dhagahamudha. Dubartiin keenya hedduu yoo ilaalanii jedhan kan dahee fi kan dahin illee tokkoma. Kana jechuun maaliif dandeettee yoo kan jettan tahee shamarran deettee daa'ima ofiitti viitaaminoota ofii kan qoodduu fi akkasuma mootuyyuu kan hir'iftudha. Kan hin dahin hoo sababa miidhaalee garaagaraa kan kana saaxilamte. Asitti aansuun jechuudha namoonni hedduu shifiniina adda addaa yookiin ammoo finniisni adda addaa fuula isaanii irratti yogguu bahu achumaan fuulli isaanii gurraachatee yookiin ammoo haala bifa shuntuuraa tahee yookiin ammoo yoo ilaalan kan hin bareednedha. Kana jechuun kiyya fuulli isaanii ifnana yookiin ammoo fuula miidhagina yookiin ammoo isa simboo jedhan san kan hin qabne yookiin nama ija dhiigni isaa nama harkisu hin ta'u jechuudha. Hedduu jechuudha namoonni gugurdatanii fi biyyoonni guddatan waan kanarratti kan xiyyeeffatan bareedina miidhagina dubartii irratti yeroo hedduu gadi fageenyaan irraa dubbatan. Sababoota hir'ina viitaaminoota fi albuudota qaama keenya keessaa hedduu hir'atanii fuulli keenya kan dullummaa nu fakkaatuu fi akkasuma mootuyyuu isa bareedina dhiiga nama harkisuu kan of keessaa xuuxee qaamni keenya hedduu jechuudha akka fuulli keenya dullatti nu fakkeessu akkasuma mootuyyuu miidhagina keenya nurraa fudhatudha. Kanaaf keessattuu waan kana shamarran biyya arabaa jiran hedduu waan kanaan kan saaxilamanii fi akkasuma mootuyyuu rakkoolee adda addaatiin namoonni keenya kan biyya arabaa jiraatan ruuza nyaatanii yoo qilleensi mana keessatti waan ukkaamamaniif afuufaman yookiin ammoo hansa buranii jedhan waan miidhaganii fi bareedan itti fakkaate. Kana jechuun guyyaa takka aduu keessa yoo baatan xuuxamtanii fuulli keessan kan badudha. Namoota hedduu sooshaala irrattis tahee qaamanis argaa jirra. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota Razaan Ooroo waa'ee miidhaginaatis tahee waa'ee bareedinaa dhimma dubartii irratti waan hedduu qabadhee isiniif dhufa. Hanga sitti akka viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti horaa bulaa isiniin jedha. Asumaan subscribe, like, share gochuun turtii gaarii. Itti aansuun arcee amma isinii hime yookiin ammoo hayisa karaalee inni jiru kamiinuu barbaaddanii hayisa jireenya keessan keessatti osoo fayyadamtanii. Isiniif danda'amee ganama ciree osoo yeroo hunda fayyadamtanii hedduu kan faayidaa guddaa irraa argatanii fi akkasuma dhiiga ol kahuu fi dhukkuba sukkaaras ittisuu ni danda'a. Kana qofaa miti wantoota hedduudha. Namoonni dhiiras daa'immanis guddaanis xiqqaanis baay'ee barbaachisa. Fayyaan faaya horaa bulaa.